Gaafiin isaa lammaffaan waa'ee walqunnamtii saalaa afaaniiti. Haa ta'uuti garuu an keessa gabbu'ee bal'ina haasa'uu hin danda'u. Garuu ammootu beekamuu qaba. Amantii keenya keessatti namni tokko osoo fincaanaa jiru qaama saalaa isaa harkaan tuquu hin danda'u. Akkasumas hayyamaa miti amantii keenya keessatti namni tokko osoo fincaa'aa jiru yookiin ammootu sagaraa godhaa jiru harka isaa mirgaatiin qaama saalaa isaa tuquun yookiin ammootu ittiin qulqulleeffachuun. Hayyoon namoota akka jedhanitti harka mirgaa rabbitu kabaja. Harka bitaa ammootu wantoota fokkatoo fi akkasumas ittiin qulqulleessuuf fayyadamna. Kanaafuu harki mirgaa amantaa Islaamaa keessatti kabajaa guddaa qaba. Amma gaafii tokko si gaafadha. Kamtu irra kabajaa qaba? Harka kee kan ittiin nyaattu moo afaan kee kan ittiin shaaraa jettu, kan ittiin Qur'aana ittiin qaraatu, kan ittiin maqaalee Rabbii Azza wa Jalla ittiin jettu? Nuti waan akkanaa amantii keenya keessatti hin baranne. Warra kaafiraa irraa baranne malee. Kana siree gochuu dhabuu dandeetti yookiin ammootu hayawaanonni biraayyuu gochuu dhabuu danda'an. Kanaafuu namni kamuu wantoota akkanarraa of qusachuu qaba.